ሰላም ስሜ መስከረም ሂርጶ ይባላል። የመጣሁት ባልተሚውዝ ቢሮ ነው። ያለሁት ጆርዳን ነው። መጥቼ ባንድ ወሬ ታምሜ ነበረ። በስንት ስቃይ ሆስፒታል ይዛኝ ሄደች። ከዛም ማስታገሻ ነው የምትሰጠኝ። 6 ቀን ሆስፒታል ተኝቼ ነበረ። አሁን መጨረሻ ላይ ደም ነው የሚያሸናኝ። ምንም መስራት አልቻልኩም። በጣም ያለሁት ችግር ላይ ነው። ወደ ሀገሬ ሸኘኝ መስራት አልቻልኩም ስላት መማታት፣ ምግብ መከልከል፣ ድጋሜ ደግሞ በር መዝጋት ጀመረችና ያለው ታሪክ ላይ ነው። እባካችሁ አድኑኝ። ወደ ሀገሬ መግባት እፈልጋለሁ ብዬ ቢሮ እዚህ ያለው መክተብ ሳስደውል ብር ወጥቶብሻል ወጪ አውጥተንብሻል፣ ስለዚህ በኢትዮጵያ 300 ሺህ ብር ካልከፈልሽ ከዚህ ሀገር መውጣት አትችይም አሉኝ። ሴትዮዋ ለአንድ ሳምንት ጊዜ ሰጥታኛለች። በአንድ ሳምንት ውስጥ 300 ሺህ ብር ካላመጣሽ በህይወትሽ ዋስትና ትወስጃለሽ። ሴትዮዋ ልትገለኝ ነው። ቀኑ ሙሉ ትናንትና በገበያ ላይ ነው ራሱ ይገባለችው ያለው ችግር ላይ ነው። እባካችሁ አድኑኝ። እዚህ ያለው መክተብ ስደውል በኢትዮጵያ 300 ሺህ ብር ካልሰጠሽ መውጣት እንደማትችይ ብለው ነገሩኝ። አሁን ስልኬን ሁላ ነበር ትነጥቀኛለች። አልቻልኩም። እባካችሁ አድኑኝ። ወዴት ብዬ ልፈልግሽ? ወዴትስ ልሂድ? እኔ ወንድምሽ በድሮ ስሜ አብዱ አደም እባላለሁ። አንቺ ዛልካ አደም ነሽ። በህይወት ካለሽ እባክሽ እህቴ አትጨክኚ፣ ፈልጊን። እኛ ፈልገንሽ አቅቶናል። ያለርንበት ሀገር የለም። በሚዲያ እንዳናፈላልግሽም ፎቶ የለም፣ ስልክ ቁጥርሽ የለም። ይኸው ዛሬ ይሄን ቪዲዮ ካየሽ አትጨክኚብኝ። እንደው በፈጠረሽ እባክህ ሶዳዱቲ ኑ በርባቻ ከይ ኑ ሲበርባቻ ጅራ አባንኬስ አሜንኬስ ኑቲስ አሮቦሌሲኬስ ሲበርባቻ ጅራ ወነቴፍ እባክሽ ማሎ በህይወት ካለሽ አትጨክኚ። ልቡን አንጅራናን ገራን ጀባቲን ኑ በርባዲ ዛልካ አደም ጀደምታ አኖቶ ቦሌሰ ከሰ ሳንገፋ አብዱን ጀደማ ቱሬ አመ ተስፋን ጀደማ ያለሽበትን ሀገር አናውቅም። በህይወት ካለሽና ይሄን ቪዲዮ ድንገት ካየሽ እባክሽ ልሻለሁ 09 31 15 27 13 ላይ ደውለሽ አግኚኝ። ዱዋ ሰገል ሶዶሚቶ ኩደሻን ዲደሚቶር ኩደሰዲ ረት bilbiliti nu argadhu maalon jedha adara rabbi adara waaqayyoon siin jedha. saati lama maali saati an saati meeqa bayu an saati usuu ifaan hin badin bayasi saati jaha way baya an jaha way baya akkasuma ayyaane osuma dem gimma shaalu asharatu takeessa برجع في الراس لي فابيس كسي منسان منا ايوه كيف لي لما وانا منا وانا تكونوا اصلي جولي اصلي دا في تمامي ريدي دا هندتا اني كوتاتي كيدا دني بيس كساني برجع في الرا انت دبو منا قلت دبدني لا ما شاء الله بريدا ونوني شو اسمه يجون حالتا اسيتنا ما قلت بريدا Anggaru kaya sani rodo ko basan ko badde barbada. Komni bareda injirani barqalatti waylle harargeeda mashallah harkisani le dawada masaja tuntane dibbar maqama kana nama gudda kan nama wanno ndigirte nama lama isa nama lama takka arsida fi tabale sanat pakkate lama no sara tabiran jirtos kes لا إسام كمبر نماذج بمنامين كان ديبسان ولا قالتين نما قد جراني هررجت لا أبي سا ديماني ماله مساجة مت ما شاء الله ما نجت وروجو
bareeda maashaallah. Diaspora welcome. Tap godhaa tap godhaa. Qayyadee asii deema nama kana booda qayyatiin deebi'u. Haadha faatee keessaa lakkoofsa gaalitti. Naa godhaa al tokko namni haadha namoota. Leebilii 37 tettee abaaboo naa kennitaa qurxummii makiinaa waan akkasii sannaa darbimee maal taate goote koo gaafa Ameerikaa dhufe kapchiinoo si affeera Starbucks dhaqee. Ameerikaan nuti ganamaaf galgala irratti dhabne hafeemi. Kun olaal addee hasboora kun waan akkanaa kun iyyuu rakkoon qabu waan akkanaa tana 5-6 goote yoo darbite rakkoon qabu. Bareeda kun wanni akka doonaatii tun bareeda wal affeeruudhaaf ni taati. Naa godhaa. Ameerikaanii haftee bar wanni doolaan tiram dubbate kana tamtu dhugaa taate. Coffee, okay. Thank you. Waan biraa hoo. Waan achi nyaatamu hundaa dabali waan achi nyaatamu hundaa waan biyya sanii nyaatan hundaa. Enga daasli waliin bar gaafa wannoo nadhe sanii ciitisi himaa itti nimi wallaahi. Ayyee. Gaafa bakka wannoo deemne san bakka waraqata fudhatan deemne san. Bakka bunaa dhanne kapchiinoo dhunna jenne. Ayyee. Kapchiinoo dhanne bakka bunaa dhanne wannoo wayii nu bira kaayani waan akka sibiilaa kana jira achi keessa wannoon tokko jira. Ayyee. Akka wifi kanatti irraa sawwaratee adaa achi keessa deemtee googilii keessan xalabatta. Amma kaa asliidha ingiliffan beeku haadha faateetti ingiliffan beektu amma kaa wallaaluun. Ayyee. Asliin kee taa'e. Waraqata fidanii gadhifnee teennee eenna. Aadaa isaan ammoo as keessa akka wifi akka nama wifi sawwaruutitti wannoo kanatti silkii akkana qabdee sawwartee kaatee waan isaan mana keessaa qaban ol sii baasa achi keessa xalabatta. Ayyee. Wallaa si taatee siimaa jira. Akka dawaa wal ta'ee deeme quban qabanu jarri. Akkasin badawaa taatan jarri quban qabanu fidanii sin jala kaa'ammeenoo taxawiira. Ayyee. Gaayi malaawaa hagana maal godhe sitti fakkaate aniin. Yaa dhufee keessaa akkanatti wannoon akkana banaa jira asiin qabee keessaa akkana gadi hargofee keessaa akkana gabbuusu keessaa burcuqoo bililleemmaan guddaan kun keessaa bu'e umraayaan guddaan kun keessaa bu'e. Ayyee. Alaasaan umraayaa san keessa wannoo kaa'anii jiran umraayaa san keessa warqata kaa'anii jiran. Amma kaa beekta wannoo raggililal jechuun. Amma wallaalle aniif inni sim jennee ijuma keessa wallaalle jedhifne. Ayyee. Maan nu jala kaayanii naan jedhee na gaafate. Ani yoo sammuu shakkee beekta aslii wanni kun akka wifi asirraa sawwaraanii suura kaafachuu roolan jennaan suuraa kaafatanii eessa geessanii naan jedhe. Ayyee. Fudhatanii galuumoo. Fiddeetini wannoo keessatti akkana iskiriinii kaaftee inni achumaan googilii si galchaa googilii si galchee waan barbaadde buna barbaadde waan barbaadde achi keessa ajajatta. Sa'a sanuu sa'a meeqa nu afoo taa'ee ka'ee beeki. Amma jarattiin takka yoo dhufte jarattiin takka akkasumas sawwarattee kaatee ajajatti. Isin ijaa waa barbaaddu. Ijaa waa barbaadaa jirre amma achi goonnee laale ka amma mee suuraa kaasin jedhee. Suuraa kaasee ka'ee amma ni yoo achi googilii seennee amma achi barbaadnu. Ayyee. Mee nu haa bayu foon hootti doogii kan nu bayu. Hootti doogii jennee akkasi saree foon saree xiqqaa lama jedhee. Hootti doogii jechuun sareedhaa miti ta'e. Achuma safaruma sanii inuma baafanne inuma achi baafanne. Doogii dhaabamisen. Hin dogongortan malee. Hootti doogii. Maari rakkoo maal qabare isin maa isin jala ashkaalii falwaanii kaa'eemi isin kan saree dhiiftanii kan waliin ajajjattan umaa mataanu cabsituun. Abibtiin baraadhaan maal bakka sareetti qalanii maal godhan? Hayi. Jaa'iba wallaahi. Akkasitti muktaniire. Hodoggii miti.
Hootti doggii hootti bakka hunno kasara illee keessa yeroo barbaadde kasara illee ajajatta. Hootti doggii jira, kofi milki jira. Jennaan achuma asumaan nun deem jennaan achi deemneeti achi sinneeti avokaadoo kana aananii waliin laxu goonee dhumne juusii afaan beenuun ajajan. Kan biyyaa borootti beektanu avokaadoo silaa ingiliffii kormiffisanuma. Atuu saree naan jedha tokko kot sareen si harraabdu bada diddu. Ati amma sanfa osoo argatte hin diddu waan akkasii sanfa osoo argatte hin diddu bada ka lubbuuni irra duute. Mee maal jedhee na arrabsa. Ati firaan qabdu qoy ijoolleen tante sire maal ta'e tiktookiin kan kee qoy nama taaptaaf si godhuu dhaballee. Wallahi taaptaabii wala kooppi linkii namni hunda jala jira natti hin fakkaatu waan gubbaarra na laalaa jiran natti fakkaataara. Hin beekne wallahi. Du'e sagaltamii wayitti gadi bu'anii 200 fe'ee turanii. TikTok kan kee kana mee wanna godhi laa ati TikTok irraa badaan deebiin kan de. Update godhu laata? Yaa TikTok update godhi. Maayye. Samoon irraa badee. Amallee irraa baddee guyyaa lama caalayyuu hin oolini. Sadaffaa ammoo viidiyoo illee irra hojjedhu irraa hin badini. Kun ammoo TikTok kan kee update godhi. Baay'ee gabbeera baay'een isaa. Du'e bakka. Mee kooppi linkii naa godhaa. Warrumti jirtan lubbuun jirtan immoo sila hin jirtani. Duraan bar kooppi linkii illee namaa godhani. Irraa lubbuun afannisuun eenyu qoyyate naan jedha. Amma dhufan fakkaata kooppi linkii eenyuuf qayyatte maaliif qayyatte? Rahmaa Zahraa Galatooma Sabboontu Arsii. Iskilani bisila taap godha ijoolleen isii nu dhaqqabdee bakka raftee kaate nu dhaqqabdee ijoolleen isii. Ara namni simmuwaatu hin jiru dura wallaa uummanni maal taatanii hadha. Nu dhaqqabdee ijoolleen isii. Jabaatan akka jabaatan wallaa maashaallah. Wallaahi dhufan ilaal bakka rafanii kaanii. Duraan godhaan turre bakka amma. Xiqquma keetiif godhaaran malee. Jabaadhaa jarri dhibba nu biraa seenanii. Wiinii torbanarraa fudhattee kaatee bar. An wiinii kaa'e torban kana yoo isa yoomiiti an dagadha iyyuu bar. Kun asuun kaleessa asuu amma yoo galtee raftama akkam jennaan maan rafa wiinii tana eega. Siifan galatoom. Namni biraa meenaa kakkenna mee habaaboo. Gaa'isa namni gara abaaboo afur. Namni gara abaaboo afur. Namni haaraan. Namni tokko. Namni kenniin kennaa dafaati mee. Kanneen gadda jeneraal biyya doolaarri hojjetamutti sinteessanii